Medoga damne Kode doga damne Oswa doga kamno Uga awalani Oswa biya kamno Biya nubasani Ajje sunu adamsu Sena me sena share goda wali dabarsa Senati akkuma seentanin share goda wali dabarsa Sirba Welisa murteessa hajji sin affeeree jira na affeeramaatii achi booda qeerroo tokko sin affeeruuf waa haala dhimma yeroo irratti haasawaa tokko godhuuf isiniif dhiyeessee jira waan ta'eef sirba kana akkuma xumurreen gama dhimma keenyaatti seennaa jechuudha kanaafuu seenaa sheer walii godha Yaada tafeenaan Nandu habiyya ko lubbu ko kenneefi bakka deehin bulu'e of taa'ee jiraata nandu fadha malee maafa sobee nyaata nandu fadha malee maafa sobee nyaata sobdo miigantoo biyya ishee gurgura kan biyyaaf du'ee goota hedduutu jira sobdo miigantoo biyya ishee gurgura kan biyyaaf du'ee goota hedduutu jira biyya nabaaf tullee na ajjeesu yaadde Hayyee ashamaa harka fuune jira jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Irree Miidiyaa. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jechaa ardhaa qeerroo tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Qeerroon kun yoo as ba'e maqaa isaa fi eenyummaa isaa ofii isaatii guutumaan guututti isin ibsaa. Isin ammoo share godhaa, follow, subscribe godhaati waliin gaya. Guuta. Tole Mukisaan. Qeerroo mataa tuutaa naa dhufu. Isinis bagana gaannoo eegdan. Akkamii hoo jirtaa? Nagaa koodha galata rabbii. Egaa kaawwaamichaa kabajaa sirriitti beeytee kaanii beeytaa Irreen Miidiyaan si affeeree jira. Ani eenyummaa kan kee beeytee ka si gaafadhee yookiin ammoo naaf himuu kan keetiin dura mee ati eenyummaa kan kee sirriitti hawaasa keetiif mee ibsa godhi. Ani akkuma eenyuttuyyuu nama Oromooti dargaggeessaa akkuma eenyummaa kiyyaatti immoo ani Guutaan Ashaa Hamdaan jedhama. Egaa akka eenyummaa ofii ibsachuun yookaan immoo ani eenyu ofiin jechuun eenyummaa gadattuu waan baay'ee baramuu danda'udha. Kanaaf walumaa galatti ani eenyummaan kan koo Oromoodhuma akka Oromoo godina Arsii Bahaa Koonyaa Arbaa Guguttan dhaladhee kanuma siin jechuu barbaadetan. Hayyee galatoomi Guutaa sirriitti eenyummaa kan kee ibsitee jirta. Oromoon silaahuu wal agarsiisu malee waliin barsiisanii Oromoon akkattuu waluma beeka jechuu barbaadeetiin naa galatoomi. Sagantaa beeytee kaan itti si gaafadhee irratti kabajaa beeytee kaa keessummaadhaa Irree Miidiyaa irratti affeeramuu kan keetiif beeytee kaa naa galatoomi ulfaadhu. Mee dhimma tokkorraa beeytee kaa mari'anna jedheetiin beeytee kaa si affeere. Dhimmi ammoo beeytee kaa kan yeroo ammaa kana hawaasa keenya keessatti dubbii ijoo ta'ee jiru. Tokkoffaa artistoonni teenya beeytee mucucaatanii gama beeytee kaa ganda biltsiginnaa galuu irraayi
Hawaasni keenya ammoo beektee ka namni tokko by the way mirga qaba. Paartii kamuu deeggaree yookiin ammoo ka paartii kamuu faana deemuu mirga qaba. Garuu ammoo ni artistiin Oromoodhaa tokko karakkoo Oromoodhaa beektee ka arma dura ittiin sirbee ittiin beektee ka hawaasa dadammaqsee qabsoo jajjabaa godhuu ture beektee ka artistiidha. Waa'ee mamee artisti Caalaa Bultumee torbaan darbe kana irraa haasa'amuu jiru quba qabdaa? Eeyyiti jechuun anis kan jechuu barbaadu waan guddaa waan hawaasni keenya hubachuu barbaadu dhimma ijoo karaa kanaatiin yookaan immoo hidhata nama tokkootiin yoomillee Oromoon jiraateen hin jiraatullee hin duullee garuu adeemsi siyaasummaa Oromoo kuni kan qabu qabiyyeensaa namoota bebbeekamoo yookaan immoo qabsoo Oromoo kana beeksisuudhaaf shoora taphatan irratti hidhata godhateeti kan hangaarraa ture. Isinumarraa kaasee fakkeenyaaf artistiin kuni baay'eedha kumaatama miliyoonan horateera Oromoon qabsoo isaa keessatti. Garuu gaggeessummaan qabsoo Oromoo kuni waan baay'ee waan barbaaduu fi eda'ama baay'ee waan barbaaduu fi gamas illee gamanallee jedhameeti so kanatti namoonni baay'een dabalamaniiru qabsoo keessattis aarsan kaffaleera. Amma har'a akkuma isin gaafatte waa'ee artistoota irraa gaafa kaanee jennu artistii Caalaa Bultumee jechuun nama jaalala guddaa uummata Oromoo biratti horateedha. Ani akka fakkeenyaatti dhugaa rabbiin jedha namni dhuunfallee ta'u namni adda addaa nama kana olitti artistiin ani kanaan dura jechuun akka muuziqaan isaa riitimii laphee kiyya keessatti yeroo baay'ee taphatu haftee warra eebbisaa addunyaa warra har'a hangafoota keenya jennee jiranii irraa haftee keenya jedhee nama itti amanu ture. Garuu sun hunduu hafee har'a dhugaa Oromooti irra dhaabbatanii dhugaa Oromoo maqaa nama tokko yookiin lamaa waamanii ebaluu diyaaspooraadha ebaluu aktiivistiidha akkasina godhe jechuudhaani saba kana jidduutti kun qoodamaaf dhufeen jedhaani karoora wal qooduu Oromoon akka itti danda'u akka Oromoon itti wal faana hiriiree tokkummaa isaa ibsatee yoomiyyuu caalaa adeemsifama ilmaan Oromoo kun walitti dhufeenya hin qabaanne kan namoota akkanaa kana baay'ee qabna jechuudha. Kanaaf artistoonni kun an akka mataa kiyyaatti haasa'an sun dubbiin inni ijoo godhatee machaa'ee dhufee yookaan immoo aariidhaan bifa miiraatiin haasa'e suni Oromoo waan fayyadu natti hin fakkaatu. Oromoo waan laaffisu malee kanaaf ajandaan Oromoo waan nama tokko irratti illee hirkatee deemu miti. Ajandaan Oromoo kun akkuma Oromoon baay'atutti baay'inni Oromoo irratti hirkatee deema. Oromoon tokko Oromoo baay'ee irratti hirkatee deema. Kanaaf kana baay'ee isaa baay'ee waan nama mararee nama boochisus waan qabaatu natti hin fakkaatu siin jechuu barbaade. Galatoomii yaada beektee ka bal'inaan dhimma Caalaa irratti naaf kennitee jirta. Caalaa jechuun keessattuu bara diddaa maaster pilaanii wajjin wal qabsiisee sirboota qabsoodhaa sirboota warraaqsaa hedduu gadi dhiise. Sirboonni kun ammoo onnee hawaasaa keessa seenee hanga ammaa onnee hawaasaa keessa jira. Garuu ammoo gurbaan kun bakka hawaasni itti eegu silaa bakka hawaasni itti barbaadu dhiisee mootummaa beektee ka garee talkaashaa faffacaatee ofii isiitii jiguuf taatu jala galuun isaa sun erga jala galee ammoo maqaa namaa dha'ee maqaa namaa tuttuqee waa hedduu lallaaqachuun kun baay'ee beektee ka akka aartistii tokkotti illeen yoo waa laalan waan beektaa gatii qabaatii miti. Maaliifi artistiin Oromoodhaa tokko kaayyoo qaba, adeemsa qaba. Fakkeenyaaf artistii keenya beektee ka Umar Suleeman yoo fudhannee kaafne kaayyoon inni ganama ittiin eegale hagammaa ittiin jira. Guyyaa takka irraa gara hin galle. Fakkeenyaaf artistii
Rabbi isa araaramu Usmaayyoo Muusaa fa'a. Yoosef Gammachuu fa'a yoo fudhanne qabsoo Oromoo kanarratti beeytee ka wareegama kaffalanii jiran dhaloonni qubeedhaa sirrii beeka waan ta'eef. Kanaafi Caalaan Bultumee har'a beeytee ka garagalee yookiin faayidaa xiqqoo argatee mootummaa beeytee ka faayidaa hin qabne mootummaa harka dhiigaa jechuudha. Garee boru jijjidduuf jecha kaayyoo Oromoo san dhiitee jisseet isaan jala galee jira jechuudha. Kanaafuu mi'aati akka qeerroo tokkootti akka ilma Oromootiitti adeemsi caalaadhaa yookiin ammoo beektee ka gochi isaa sun Oromoo gargar baasuu ni danda'ame kanarratti maal jetta? Yookiin ammoo artistoota keessa qoqqooddaa fiduu ni danda'a? Gara tokkoon fiduu danda'a, gara tokkoon immoo fiduu hin danda'u. Wanni kun garlamee fudhatee adeema. Namoota faayidaa akka isaa barbaadan bituu danda'a. Namoota akka isaatti fayyadamummaan har'aa kun isa mararu egereen Oromoo kun isa mararre namoota akkasii san bitachuu danda'u warri kun amma of duuba deebinee waan tokko ilaallume artistiin Oromoo kun bu'aacee baay'ee keessa akka darbee qabsoon gaggeeffamu guutuun isaatu akka isa daaressee akka isa naaffessee akka isa ajjeesee akka itti isa biyyaa baasee eenyummaanuu hin wallaaluu dhugaa kan nammoo namni haalu hin jiru. Kuni dhugaa jirudha. Oromoon kana ni hubata jedhee amana. Qeen Oromoo kana hin hubanne hin jiru. Garuu Oromoon na hubachuu dideera. Oromoon na hubanne na cunqurse yookiin immoo na miidheera. Hamma sidaan barbaadu olitti Oromoon naaf hin taane. Oromoon yaada kiyya yookaan immoo cuunfaa galata kiyyaa waan naa godhe tokkollee hin qabu jettee Oromoo sadarkaa akkasiitti komii yookaan immoo muufii irraa qabdu gaxiqqeessitee dhiyeeffachuun kaleessa gandaa waliin godina araara jettee osoo nama araarsuun sirra jiraatu har'as immoo qabsoon sun xumurameera gaheera ani Oromoo irratti hin sirbu Oromoo irratti dhiichisuu hin danda'u Oromoo irratti akkas gochuu hin danda'u Oromoon na dhandhayeetiin hin koottuu nu sirbiin warwaadhu jedheen hin jiru jeneraalii akka artistoota tokkooti inni maqaan isaa keessatti waamamuu danda'a artistii waan ta'eef ani sirba lama sadan tokkoon dhabu ofii kiyyaa waan hojjedhu kuni jaalala aartirra darbee mee sagaleen kan koo nama lama sadii dhaggeeffatu tokkoofis yoo waamicha taate haa taatu jenne kan gooneedha malee waan irraa argannu kan irraa milkoofnu tokkollee waan barbaanne hin qabnu nuti ani keessattuu namoonni na fakkaatan baay'ee isaanii jiru aarsaa kaffalee fi miti ani wallaaltuudha xiqqoodha isa sadarkaa isa madaalutti ga'uu dhiisuu danda'a garuu Iddoo kanatti kan jiru qaamni kamuyyuu qaama qabsoo kanatti dabalame qabsoo kana egeree isaa tolchuu Oromoon bakka ga'e waliin gaa jedheeti kan ka'utuyyuu abdatama waan kaleetiin irra deebi'amee ammas itti fufnee faarsuu dandeenya malee har'a caalan kaleessa gaarii godhe har'a mootu akka arge lafa Oromiyaa irratti haa alba'u miti kan jedhame siigalemi. Namni tokko dandeettii kaleessa qabu sana qabsoo Oromoo keessatti itti fufsiisa taanaan Oromoon itti fufeetti jaalata. Oromoon itti fufeetti faarsa. Oromoon itti fufee matarratti baadhata malee matarraa gadi hin buufatu jechuudha. Garuu ati itti hin fufne taanaan ati itti adeemne taanaan qabsoo kaleessa ammas godheera har'a galee waan fedhe odeessuu danda'a yoo taate sun waan ilaalcha addummaa yookaan immoo kophummaattiin of tokkollee hin qabu jechuudha. Akka mataa kootti. Kanaaf ilaalchi ammaa kun akka sila jette sanatti kun of tuulummaa guddaadha. Of dhaaduu guddaadha. Hammani isa dhaadee olitti immoo mataa ofii ofii namni akkasii immoo wallaaltuudha. Dhugaan siin jedha. Maali ilmi namaa tokko hamma ati faarsitu caalaa inni of faarsuun isarra hin jiraatu. Amma beektee ka amma wanni nu jechuu jirru beektee ka gurbaan kun waan inni haasaweef waan inni godhe beektee ka hawaasni Oromoo hundinuu arganii jiran. Haa ta'u garuu ammoo haasofni isaa sun qoqqooddaa beektee ka artistoota Oromoo biroo keessa beektee ka seenuu ni danda'aadha. Akka ilma Oromoo tokkotti akka beektee ka dhaggeeffataa yookiin ammoo dinqisiifataa artistoota Oromoo tokkotti wanni beektee ka artistoota Oromootiif qabdu garaagarummaan beektee ka gurbaa kanaatiif artistii Oromoodhaa kan yeroo ammaa maaliif artistiin rakkoo Oromoodhaa sirbe roorroo Oromoo irratti deemaa jiru irraa beektee ka daawwitii ta'ee mul'ise
eegaa gurbaan kun beektee kaa garee daddabduu fi beektee kaa garee boru jidduuf jecha beektee kaa uummata Oromoo dhiisee jara kana jala gale erga waan kana raawwate artistoonni Oromoo ammoo beektee kaa waan kanarraa maal baratan irraa ammoo beektee kaa ergaan ati artistoota birootiif qabdu maalidha? Murteessaa kun ifa galaadha. Waa'ee qoqqoodinsaa Oromoon sadarkaa itti nama tokkoon gaggeeffamu qabaatu. Oromoon kun Oromoodhuma akka isaatiin gaggeeffama. Oromoon baay'inni isaa faana baay'atee wal gaggeessa, waliin adeema malee Oromoon kashlabbee akka kiyyaatii fi qaama kamii faanayyuu wal qoqqooduu sin danda'u, waliruu sin danda'u. Sadarkaan sun hafeera. Kanaaf ilaalchi qoqqoodinsa uumuu sun ni jiraata. Garuu immoo hammi baratee fi hammi Oromummaa isaatti amanu, hammi of beeku warra kana faana harkan kaasu. Ani argaan jira qoqqoodinsa irraa uumuuf fakkeenyaaf gaafaati waan akkasii balleesse jettu lakki caala waan akkanaatiif irratti duulamaa jira. Waan ganda ebaluu ta'eedhaa fi waan bakka akkasatti dhalatee fi waan kana ta'eef jedhamee wanti odeeffamu guutuun kun qoqqoodama guddaadha. Garuu immoo isaan sun wallaaltota isa faanaa wallaalanidha. Qoqqoodamiinsa gara tokkoon qabaachuu danda'a. Akkuma amma jette kana namoonni keessattuu paartii yaratte, paartii dadhabde, paartii dulloomte, paartii amma ofiifattee eenyumarrattu qaama Oromoo ittiin qooddu qofa ajandaa baafattee leenjistee waan inni haasa'uu hin dandeenye haasa'i jettee ajandaa harka keettee as baaftu kun of jalatti hammattee deemtuniin Oromoon qoodamuu hin danda'u, addaan ba'uu hin danda'u. Oromoon hireen inni qabu takkattiidhuma. Oromoon hireen inni qabu Oromoodhuma akkisaa faana yoo adeeme, Oromoon immoo Oromoodhuma akkisaa faana yoo dhiige, Oromoon Oromoodhuma akkisaa yoo jaallate, yoo ofitti qabate qomoo kiyya jedhee malee Oromoo diina isaa faallaa ta'ee isa diinomsee isa balaaleffatu faana Oromoon fira ta'eetiin hin jiraatu. Qabsoo Oromoo keessatti artistoonni qoqqoodinsa raawwatan yookaan immoo hojjetan jiraachuu malu. Garuu Oromoon hamma har'atti illee itti fufeetu mal jira. Sun immoo ergama kaleessa eebbisaa addunyaa fa'a, Usmayyoo Muusaa fa'a, namoonni jajjaboon artistoonni argite akka Yusuf Gammachuu fa'a, Umar Suleyman, warra Zarihuun Nadaajoo fa'a. Hundi keenyayyuu waanuma itti hubanne itti barre hargarraa kana ittiin keenya qabsoon Oromoo kun akka hin gufanne taasisan kunilleen artistoota warra sana faana adeeman baay'een jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaaf karaa qoodamiinsatiin jiraachuu danda'a. Garuu immoo ani guutuutti wanti kun nu qoodaa jedhee itti waan hin amannee fi warra qoodamuu barbaadu qoodamanii haaqilee seenan malee Oromoon ajandaa nama tokkootiin faana deemee qoodamuun isarra jiraatuutiin jechuu barbaadeetanii. Yaada beektee ka bilchaata hawaasa Oromootiif dabarsite amma immoo wanni an beektee ka tanarratti si dabaluu barbaadu yoo jiraate bu'urri beektee ka qabsoo Oromoodha birmadummaa fi beektee ka wabii abbaa biyyaa mirkaneeffachuudha. Kana walii gal Oromoon qeerroon beektee ka waggaa shanan darban kana beektee ka wareegame biltsiginnaa yookiin ammoo beektee ka dhaaba harka dhiigaa beektee ka suphee deebisee bakka deebisuuf osoo hin taane dhaabni waggaa 27 guutuu beektee ka Oromiyaa keessatti beektee ka qabeenya fixee nama keenya beektee ka torchii godhee ajjeese dhaaba kan ammoo beektee ka irraamaayii qeeroon itti ka'ee qarreen itti kaatee wareegama beektee ka lubbuu nama 7,000 ol Oromoon itti dhabdee asiin geet gaafiin gaafatame beektee ka Oromoof hin deebin namichi beektee ka isin ceesisa jedhe Abiyyi Muhammad nafxanyichi jechuudha. Isin ceesisaa jedhee beektee ka yaboodha. Oromoon ilmoo beektee ka 2-3 dhabeeti beektee ka bakka kanaan ka isa gahe. Kaleessa qabsoon Oromoo beektee ka godhaa ture. Magaalaan Finfinnee handhuura Oromoo taatee magaalaan Finfinnee beektee ka afaan Oromoo katti dubbatamu ta'ee siidaan nafxanyaa beektee ka Minilik harma muraaf harka muraa Oromoo irra raawwataa ture sun handhuura magaalaa Finfinnee keessaa akka ka'uudha qabsoon ture. Gurbaan kun garuu akkuma dhufeen gaafii Oromootii fi beektee ka waan Oromoon beektee harka kaayee ergesan dhiisee siidaa Minilikii fuudhee masaraa keessa galche. Ka Oromoo dallansiise kan. Amma beektee ka Oromoo wanni godhuu qabu. Qeerroo wanni godhuu qabdu.
adeemsa beektee ka namoonni tokko tokko ka'aniituma beektee ilaalcha sammuu isaatiin deemanii yoo yaada geeddaratanii sun dantaa isaaniiti. Ijjannoo Oromoo duubatti hin deebisu. Qabsoo Oromoo hin faallessu. Tokko deemee akka barbaadu yoo ta'e Oromoon beektee ka kumaatamaan qaba. Artistiin hedduun dhalachuu ni danda'a. Caalaan deemu ka biraanii jira. Rakkoo miti. Siigalee garuu ammoo artistiin Oromoo tokko yeroo weellisu hawaasaaf daawwitii ta'eeti beektee ka mul'atee ture. Dhugaa dubbachuuf beektee ka bara 2015 hanga bara 2017 sirbi Caalaa Bultumeedhaa yeroo banamu qeerroon beektee ka muuziqaa san dhaggeeffatu karaa isaan dhaamee ajjeefameefi bakka beektee ka ciini beektee ka fuudhaaf heerumni itti godhamu yeroo beektee ka agaaziin dhuftee cidha san keessatti warra wal fuudhu lamaan ajjeeftee ture bara 2016 kana ni beekan ni sirriitti. Fakkeenyaaf ajjeef Shaashamannee keessatti yoo kaafne waan raawwatame. Okay. Isa fagoo waggaa 3-4 darbeen kaafu. Caalaan Bultumee yeroo beektee ka gaafiif deebii godhu intalti Oromoodhaa beektee ka doktoriin bakka beektee ka silaa dhukkubsataan itti yaalamu Xuqur Ambassaa keessatti qalamtee argamte. Mootummaan osoo jiru namni beektee ka bakka mootummaan jiru bakka eegumsi jirutti yeroo intalti Oromoodhaa qalamtu yeroo beektee ka ilmi Oromoodhaa fudhatamee ajjeefamee yeroo bineensaan nyaatamu gurbaan kun irraa wanni inni quba qabu hin jiru. Ergamoo yoo ta'e malee waan beektee ka mootummaan itti kenne fudhachuu malee rakkoo amma Oromoon itti jirtu keessatti Wallagga keessatti Gujii keessatti Oromoon kadhumaa jiru kana beekuu dadhabee inni maalidha mee waan kanarratti mee xiqqoo yaada kan kee? Artoota baay'eedha nama beektaa waan sidibu waan xiqqishuu siin jechuu barbaadu maalidha? Muffiin namni kun qabu akka Oromootti malee akka gandaatti fakkii balutti jechuun hin danda'amu. Maaliif jennaani nama osoo haati kan kee akkuma sila jette balbala ishee irratti ulfa garaa qabdu wajji nama akka kan keetii kana nama Oromiyaa tan yookiin Oromoodhaaf ta'uu danda'u jettee yaaddu yookaan immoo boruuf abdattu dhaloota akkasii faana haati kee balbala ishee irratti duutee lubbuu ishee dhabdu ar'ammoo ati achi deebitee wanti kun hin taane ta'ullee immoo hin deemu. Kanaaf Oromootu Oromoo irratti waan akkasii dalagaa jira. Osoo obboleessi kee waraabessaan nyaatamee waraabessaa kennamaa jiru osoo obboleettiin kee akkuma tamma jettu kana attee giraaduweet gootee waggaa 4 ifaajee isii itti dadhabdee itti dhiphattee Waaqii baay'ee keessa dabartee maatii ishii gargaaruudhaaf itti deebi'uudhaaf maatii ishii kana immoo jireenya isaanii egeree waaruu haaromsuudhaaf yaaddu jechuun karatti citu manguddoon qeessaa irratti abbaan keenya boru nu bitee eebba sana irraa fudhannu karaa mana isaa keessatti guyyaa adiidhaan osoo ilaalchi tokko hin godhamneef paartii siyaasaa kamuu keessatti odoo ramadamne maqaa Oromummaa isaa qofaaf yoodu obboleessi kan kee tokko ijji keessaa fudhatamee lammata du'a akkasii naana gara godina Wallagga lixaatti iddoon kun kan ta'e bifuma wal fakkaatu wanti taattiiwwan adda addaa ta'an kana argaa ilaalaa dhagaa osoo arguu baatteeyyu osoo hima dhageette miira akkamtuuyyuu si uffatamee miirri gammachuutitti dhagaame kolfuudha qoosaa malee suni haasa'a miti jechuudha. Dhiiga Oromoo irratti qoosuudha. Akka marootti kan fudhachuun ani kan itti fudhu qoosuudha. Qoosuu jechuun sadarkaa itti silaa Oromoo hin himamne Oromoon na gargaaruu dideera. Qophiyoon qopheeffadhu Oromoon hin dhufne. Oromoon gaafaan qophii kiyya sagantaa godhee qopheeffadhu. Ofii rakkoo barbaadde uumte ofii harka kan kee bakka silaa itti gadi bu'u Oromoon itti si abdatu sanii gadi of gootee of xiqqeessitee kaatee hamilee akkamiin ol kaatee ati immoo dalloomtee Oromoo komachuu dandeessa kan jedhu tokko gaafii sitti ta'a beektaa. Kanaaf ani ilaalcha akkanaa kun ergama diinummaa guddaa of keessaa qaba. Kana Oromoo waan xiqqootti ilaaluu danda'a. Caalaa nama tokko jechuu danda'a. Caalaa yaamnu caalaan nama tokko ta'ee hin beeku guyyaa tokko akka Oromootti waamame. Akka Baaleetti, akka Wallaggatti, akka Shawatti, Gujii, Boorana, Jimma, Harargee, Wallootti, Shawatti waamame malee Caalaa Bultume akka bakka inni dhalateetiin madaallee takkaa waamne hin beeku. Garuu warroonni akkanaa dhiiga Oromoo irratti dhaabbatanii qumaara taphachuu barbaadan kun yoo ta'eeyyuu
yoo danda'aniyyuu hamma umriin isaanii jiraatu yaaddoodhuma katu malee akkuma Oromoon yaaddoo keessa jiru kana isaan gammachuu jiraachuu hin danda'ani abada. Qabeenya miti maali yoo godhatani Oromoo biratti isaan gatii tokkollee hin qabatan. Kun immoo namoonni tokko akkamitti akka yaadan tuna dhibee Caalaa Bultumee lafaaf namni itti aaraa lafa waan fudhatee fi artistoonni keenya baay'een lafa waan fudhatanii fi waan koondaaminiyemii Finfinnee magaalaa Finfinnee hiyyeessi haati Oromoo qeerroon 5,000 irratti wareegame Caalaa Bultumee haa fudhatuufi miti. Ani haa fudhuufi miti. Haa fudhattuufi miti. Kan irratti wareegame qeerroon 5,000 kun hiyyeessi fi hiyyeettiin haati Oromoo qeeshirraan godaanini. Qeeshirratti haa deebitu. Isaan buqqaan kun qeesaan irratti haa deebi'anii. Biyyi kun biyya hiyyeessa buqqifteetiin weerarteetiin Finfinnee taate malee Finfinneen haadha Oromootiin abbaa Oromootiin qe'ee bareedaniiti wareegaman malee Caalaan akka fudhatuuf Oromoon qabsaa'ee Oromoon loleessi hin beeku. Dhugaa sitti hima kun. Garuu namni Caalaan lafa yoo fudhatee qabamee guuta bakka tanatti qaba. Bakka tanatti meesi qaba. Amma fakkeenyaaf namni tokko beektee kaa yeroo lafa fudhatu Oromoon kun beektee kaa wanni qabsoo godhee beektee qeerroon hedduun sun itti wareegamtee fi namni dhuunfaa ka'ee beektee kaa faayidaa dhuunfaa isaa jala ka'ee akkuma arge beektee kaa mana fudhatee yookiin ammoo fooqii fudhatee yookiin lafa fudhatuu fi kaayyoon sun. Kanuman si dubbachaa jira beekan amma dhageessaa ila wanni si jechuu jira Oromoon kana walitti kennuufii danda'a beek. Oromoon qabsoo keessatti Caalaa Bultumee gamoo miti lafa Finfinnee lafa abbaa kiyya fudhe jedhee beesanuma lafa hiyyeessa dhiigaa fudhate malee lafa nagaa fudhanne namni kun dhuga mara silaa isa mararuun isarra ture. Sigalemi isarra mararuun isarra ture. Caalaa Bultumee akkuma ani fedhi carraa yaalee kana carraa yaalee ture diiyaaspooraa ta'uudhaaf yaalee ture garuu hin milkoofne malee. Diasporaan inni arrabsu warri inni argiteetiin karaa maalii iskuulitiin baatanii biyya alaatiin nutti baroodu jedheetiin namoota baay'ee keeku inni carraa kana yaalee ture. Carraan kun garuu isa milkeessine milkaa'uu hin dandeenye silaa inni sarara sadarkaarra namoonni biyya alaabaan itti argatan kana milkaa'ee ture. Ammoo waan harkaa karatti isa kute odeeffannoo baay'ee qabnaa jechuudha. Kuni waan ofii keetii dalagde of xiqqeessitee deebite immoo ani xiqqaadheera Oromoon nan kabanye jechuun Oromoo komachuun hin danda'amu. Garuu Oromoon osoo sanuma garaafuu sii qabu ilmoo koodha eessa si fida tiruu koodha ani sobboleessa koo jette ati sobboleessa koo intalli obbo eenyummaanuu namni caalaa Caalaan garuu kan itti muffan kan itti sakomachuu dandeenye waan beekamte Oromoo biratti qabuuf malee osoo nama akka kiyyaa kana ta'e nama akka kiyyaa kana nama qeenuu san beekne osoo ta'e silaan komatamu ture namni kun. Garuu lafa abbaa Naagalatoom amma beektee ka ammaan dhugaa dubbachuuf nu waa'ee beektee ka Caalaa Bultum kan beektee ka ajandaa godhannee akka Oromootitti kaasuu keenyaaf osoo hin taane bakki beektee ka inni jiruu fi wanni beektee ka guyyaa san inni dhiyaatee dubbate guutumaan guututti dogongora Oromoon kana beektee ka akka dogongora ta'e ni beeka. Garuu ammoo namni kun maqaa aartistummaadhaa qabatee beektee ka hawaasa keessa ture erga hawaasa keessaa bahee ammoo aartistoonni Oromoodhaa adeemsa gurbaa kanaatiif jecha beektee ka kaayyoo Oromoo kaleessa itti qabsooftan kaayyoo kaleessa Usmaayyoo Muusaadhaa itti osoo qabsaa'uu wareegame eebbisaan addunyaa beektee ka itti wareegame Mustafaa Haarawwee ka itti wareegame ilmaan Oromoo kun jechuudha. Namni kun adda gadi deebi'ee beektee ka warroota kaleessa ilmaan Oromoo akkasitti beektee ka dhiiga dhangalaasaa ture. San jala deebi'ee beektee ka itti gale waan ta'eef galtuun gantuudha. Ajandaa isaa kana jala murree aartistiin Oromoodhaa akkamitti beektee ka qabsoo Oromoo faana duuka bu'uu qabamee isa san akka ilma Oromootiitti. Xiqqishuu si waan jechuu barbaadu murteessaa waa'ee dhimma kanarratti si qaba. Namni tokko baay'ee nama lola beektaa lapheen nama lola onneen nama lola maali lafa abdatte tokko nama tokko yoo dhabdu abdiin irra kaa'atte sun namuma dhuunfaadhaan jaalattu akka biyyattii miti akka sabattii miti akka lammittii miti dhuunfaadhaan nama jaalattu tokko ebalu si jaaladha jettee jaalala kan keessana namni sun immootu deebisee osoo kalee waan gaarii fedhe siif oolee ati garuu madaan har'a taatu kuni madaa guddaadha waan ta'e isuma yaadatta jechuudha. Gaarii isaatirraa kam yaadatta? Badooma inni har'a raawwate kana yaadatta.
Dogongorri kun immoo dogongora akka dhuunfatti caalaa bultumee dogongoree miti. Akka waleenyatti, akka Oromootti waan dogongora nurratti raawwateedha. Waan tokko waan siin jechuu barbaadu jira. Nu hogoo banaa haa fudhannu fakkeenya fudhanna. Nu hogoo banaa jireenya isaa keessatti guyyaa tokko boqqatee nama hin beekne. Guyyaa tokko boqqatee haala galfatee Oromoo irraa kana barbaadan jenne namni kun. Dhibamee har'a na harka namaatiin co'ee deebi'ee gala namni kun. Namni yeroo jalqabaatiif sirba tokkummaa jettu kana sirbee Oromoo walitti qabuudhaaf yaalee karaa weelletiin tokkummaan har'aa kun hamma har'aati tokkummaa jettee atis anis ittiin faarfanneetiin laphee keenya ittiin qabbaneeffannu yoo Oromoo wal qooduudhaaf ta'u humna addaa wal baasu yoo barbaadu kanaan hamilee wanni cabsinu nama kun gumaachi namni kun nu gumaachi jechuudha. Har'a namni kun harka namaatiin deemee deebi'eetiin galaa jira. Harka namaatiin sochoofamee jira. Guyyaa tokko namni kun miidiyaan OBS dhaqee waraaba OMN hordofeera. Guyyaa tokko garuu as bahee Oromoon nagateera. Oromoon kabaja naan malu naaf hin goone. Oromoon gamoo naan ijaarre. Oromoon warqinatti uwwifne jedhee guyyaa tokko dubbatee hin beeku. Har'allee namni kun bakka du'u sanitti tokkummaa jedhee hamma lubbuun isaa kun keessa jirtu yaadee haasa'aa jira jechuudha. Kanaaf artistoonni keenya baay'een kanarraa hubannoo godhachuu qabna. Yaa guutuu kana hubachuun nurra beektee ka yaada bilchaataa dhimma caalaa bultumee irratti beektee ka yaada babal'aa beektee ka uummata keessa jiru yaada beektee ka uummanni qeerroon guutumaan guutuutti kaasuu jiran sirriitti beektee ka naatuttee jirta. Amma beektee ka wanni jirtu silaahuu ka hedduun fuuldura keenyatti beektee wanni dalagnu hedduu jira. Kanaafuu qeerroon teenya kaayyoon Oromoodhaa galman geenye kaayyoon Oromoodhaa beektee ka bakka beektee Oromoon kaleessatti qabsaa'ee wareegameef iddoo san hin dhaqqabne waan ta'eef qeerroon teenya bakka jiranitti wal ijaaranii akkasitti beektee ka akka bilchinnaan qabsaa'an artistoonni teenya ammoo Oromummaaf jecha wareegamtoota beektee ka wareegama qaalii kaffalanii asiin beektee ka nugaaniif jecha tokkummaa Oromummaa qofaa irratti beektee ka ititanii hawaasa keenya akka tokko godhan akkuma duraa irratti akka hojjetan san anilleen gama kiyyaan yaada dabarfadhaa. Dhimmi biraa ammoo beektee ka yoo jiraate sagantaa birootti walitti deebina. Muuziqaa kana beektee ka si affeeree walitti dachaan wayyuu guutu. Yiti wayyaa xiqqeeshuu si dhaamsa karaa qeerroo keenyaa kana daqiiqaa tokko naa kennite jedheen yaada. Qeerroon kun akkamitti wal ijaaruu danda'a? Akka kaleessa tureen immoo akka har'aatti of haaromsuu qaba kan jedhu tokko illee gaafisitaa. Kaleessa qabsoowwan waggoottan lamaan sadan arfan darban keessatti gaggeeffame keessatti qeerroo jaajjii baay'ee keessa darbee duuti baay'een galmaa'eera, dhiigni baay'een dhangala'ee, lukti baay'een citeera, miidhamni baay'een galmaa'eera. Sana oolchuudhaaf garuu qeerroon of hubachuu qaba. Gamnoomuu qaba. Qeerroon wayyabummaa beekumsa bilchaateen karaa tarsiimoo ati eenyu ani eenyu jedhu wal qorateetiin gaggeessamummaa isaa bakka buufatee haala sirraawaa ta'een adeemuu akka qabu dhaamsa kun dabarfadhaa. Kun immoo hidhata godinaalee Oromiyaa hundattuu qeerroon hundaa quba wal qabaachuu qabna. Qabsoon keenya karaa hundaanuu yoo itti fufe galma ga'a. Artistoota keenyaaf immoo wanti nan dhaamu kanumatti jechuu barbaadetti galatoom. Ni biraa ammoo beektee ka waan hedduun wanni waliin dalagnuuf qeerroo hojii wanni hojjannu ni jira. Mee muuziqaa kana mee si affeereetiin akkasitti beektee ka sagantaa birootiin walitti dachaana naa ulfaadhu galatoomiin siin jedha. Tole isinillee galatoomaa irree miidiyaa guddaa ulfaadhaa asitti naaftee na fiduuf weellisaa murteessaa jetis guddaa galatoomisin jechuun barbaada. Galatoomi. Hayyee nagaatti naa ool hayyee galatoom ulfaadhu. Tole yaadu. Hayyee dhaggeeffattoota keenya sagantaa gaafiif deebii guutaa wajjin goone kanumaan goolamne sagantaa birootiin hanga walitti dachaanutti muuziqaa maal beekte waraabu du'a bayyaanaatu ammaleen jikaa'ee boolla kamaa seentu ammaleen jikaa'ee boolla kamaa seentu. Dalantuun kootu rayyoo du'aafi dandoo biyya koo lubbuu koo kenneefi bakka deehin buloo'e of taa'ee jiraata nan dubbadha malee maafa sobee nyaata nan dubbadha malee maafa sobee nyaata.
tobe ya eshe gurgura kambe ya bro ego ta hedo tojra sobdo vegan tobe ya eshe gurgura kambe ya bro ego ta hedo tojra biya na ba kulle na jesu ya de kalo ta hima gara jabu mage biya na ba kulle na jesu ya de kalo ta hima gara jabu mage mali mami doma galtenu nya tinke mali mami doma galtenu nya tinke amma honto sibare 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 kanoromo dabare 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 soke durana batini pano go tenda gatini gatini